Rabbiin jiramoo hin jiru? Yoo jiraate immoo maaliif hin agarree? Waan hin agarree tokkotti amanuu hin dandeenya. Akkamitti argamne wanti jedhu gaafatamu gahitee fi biig baankii kana jalatti fide jechuudha. Yoo kanaaf kan saayintistii utuu hin ta'in eetiistiin nagaa. Saayintistii yaa'ugaa jira. Kan keessaa sirrii ta'us jira. Kan warra keessaa sirrii hin taane yaala gaheetedha jechuudha. Kanaafuu maal jedhu fakkeenyaaf gaaffii dirri kaasan keessaa namni sammuu qabu tokko namni yaaduu danda'u tokko akkamitti wanta hin agarre tokkotti amanuu danda'a. Fakkeenyaaf amanuuti rabbii hin agarru. Akkamitti amannaa? Akkamitti waa hin agarretti amanuu dandeessa fakkeenyaafati. Jeeni gaaffii kana sitti kaasu jechuudha. Amma sammuu fakkeenyaaf yaadota saayinsii wajjin wal faalleessan akka fakkeenyaaf maal jedhaa baaybilii irratti sammii kanaa fi dachee kanaa kan wal qabsiisu utubaatu jedha fakkeenyaaf. Kan inni lamaan isaa walitti qabsiisu. Kun immoo akka saayinsiittis akkuma loojikiitti iyyuu wanta mormamudha jechuudha. Eetistiin kuni wayim saayintistoonni warra jennu deebii gahaa kennuus hin danda'anii deebiis miti jechuudha wanti jarri ka'an deebii miti. So kanaaf eetistii wayim eetizimiin kuni deebii jiraachummaa rabbiitii fi hin qaban jechuudha. Fakkeenyaaf ammati amantaa tokko keessaa dogoggora yoo agarte amantaa hunda dogoggora jechuun hin qabdu ati. Hunda qorachuu qabda dura. Amantaa ati keessa jirtu yoo dogoggora ta'e bakka erga kun dogoggora ta'e inni kaanis dogoggora jettee dhiistee hunduma isaayyuu bakka tokkotti gattee rabbiin jiru jechuu hin qabdu jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun sagantaa keenya haaraa Aayaa Podcast kan jedhamu asirratti gaaffiiwwan garaagaraa gaaffiiwwan gaafatamuu qaban irratti kan irratti waliin mari'annu akkasumas deebilee garaagaraa bakka garaagaraa fuunee kan irratti ilaallu ta'a jechuudha. Qophii kana obboleessa kiyya Mu'aaz Jamaal an Faayis Saalih wajjiniin eegallaa jechuudha. Inshaallah gara sagantaa keenyatti dabarra jechuudha inshaallah. Baga nuti. Maqaa kee gatiin himii fi deebisanii immoo waan gaafatamti inshaallah. Asirratti wantoota gaaffii ta'an wal xaxaa ta'an baay'eetu jiru. Yeroo keenya kana keessatti immoo yeroo teekinooloojiin keessa bal'atee fi saayinsiin keessa jiru infoormeeshiniin garaagaraas bakka barbaanne argachuu dandeenyu keessa jirra. Ta'uyyuu gaaffiiwwan rakkisaa ta'an utuma infoormeeshiniin kun jiru gaaffiiwwan amma yeroo ammaatti namoonni gurguddaa jennu beekamtii gurguddaa qabu. Warri nuti jennu gaaffii kanaaf illee deebii argachuu kan hin dandeenye wallaalummaadhas akka hin jennee fi beekumsa qabu. Yommuu jallinee ta'e rabboontu jallise. So kanaaf nuti inshaallah gaaffii kanaan baasne sirriitti irratti mari'anne san booda wantoota deebii ta'a jennu akka amantaa keenyaattis ta'e akka amantoolee birootti akkuma kana immoo akka faaktii jiruttis kan irratti ilaallu ta'a. Gaaffii jalqabaa keessaa tokko kan baay'ee wal xaxaa ta'ee fi amma yoonaa deebii garaagaraa qabu tokko uumaan jiraa yookiin rabbiin jiraa wanta jiru tokkodha. Rabbiin jiraa jechuun dandeenya. Hin jirus warri jiran jiru. Wantoota fidan qabu. Jira warri jiranis jiru. An akkasi gaafadhutti akka dhuunfaatti uumaan yookiin rabbiin jiraa jennu. Rabbiin jiramoo hin jiru? Yoo jiraate immoo maaliif hin agarree? Waan hin agarree tokkotti amanuu hin dandeenya. Wanta jedhudha jechuudha. Egaa kun mata duree bal'aadha. Rabbiin jiramoo hin jiru kan jedhu kana keessatti haala hedduudhaan kan deebii irratti kennamuu danda'u. Gaaffii kana irrattis namoonni akkaataa ayidiyooloojii jiraatiin gaaffii garaagaraa kennu jechuudha. Jalqaba irratti namoonni rabbiin jiraa kan jedhu kana irratti bakka baay'eetti qoodamu. Warri kaan warra rabbiin jiraachuutti amananii kan immoo warra rabbiin kun yookaan uumaan hin jiru jedhanii kan amananis jiru. Akkasuma immoo rabbiin yookaan immoo uumaan jira yookaan hin jiru jennee hin murteessinu gidduu lamaanitti hafna kan jedhanis jiru jechuudha. Kanaaf amma kana deebisuudhaa fi qabxiilee jarri kun kaasan namoonni kun kaasan jechuudha hundayyuu kaasna ilaaluu gaafannaa jechuudha. Ki amma akka ilkabbiitti yeroon keenya yeroo saayinsiis gadi ta'ee fi jalqaba irratti kan saayinsii jennee achi keemmoo warra filosoofii jennee gara amantaatti gadi buuna jechuudha. Saayinsiin yaadanni jedhutu jira. Bakka kanaatis anis beeknu saayinsiin dhoohiinsa guddaa jedhutti amana jechuudha. Saayinsiin tiyooriyaa fi akkuma kana faaktiidha miti. Kanaaf saayinsiin wantoota baay'eedhaaf deebii qaba. San keessaa waa'ee waaqayyoo irratti
biig baangii yookiin dhohiinsa guddaadhaan kan duniyaan kun argamte jedha. Kana irratti maal jettaa? Saayinsiin kun sirriidha moo sirrii miti? Asirratti saayinsiin kuni wanti jalqaba irratti jirri saayintistoonni garri caalu warra atheistidha jechuudha yookaan immoo warra rabbiin hin jiru jedhanii amananii. Kanaafuu wanti jarri yaalanis wantoota argaman kana hundayyuu saayintifikaalii ibsuu barbaadu jechuudha. Akkaataa jirriitti argaman jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf maal jedhu jarri erga rabbiin hin jiru jennee yookaan immoo uumaan hin jiru jennee addunyaan kun akkamitti argame? Namni kun akkamitti argame? Wanti nuti ijaan agarru hundi isaayyuu uumamtoonni kun akkamitti argamanii kan jedhuu fi akkaataa kaa'uu jechuudha. Akka amma jarri gaastee saayintistii warri nuti jennu atheistii yookiin mulhida. Mulhida waliin. Ilhaada jechuun egaa akkas namni amantaa beeku sana miti jechuudha. Ilhaada sifaata keessatti maal maal isa jennutu hin taane. Ilhaada akkaataa lamaan laayuu dandeenya. Akkaataa lamaatiin. Ilhaada fi shari'aa jechuu dandeenya. Fakkeenya wantoota shari'aa keessa jiran mormuu fakkeenyaaf sifa rabbii haa mormuu inni akkasii ilhaada jechuu dandeenya. Garuu ammasatti kan nuti ilaallu ilhaada kan jedhu jechuudha rabbiin guutummaan guutuutti rabbiin jiraachuu warra morman jechuudha. Warra morman jechuudha. Kanaaf jarri mormii jaraaraa kaaniiti kan jarri kana uuman jechuudha. Erga mormanii egaa akkamitti argamne wanti jedhu gaafatamu ta'ee fi biig baangii kana jalatti fide jechuudha. Yoo kanaaf kan saayintistii utuu hin ta'in atheistiin dha. Saayintistii yaa'ugaa jira kan keessaa sirrii ta'us jira. Kan warra keessaa sirrii hin taane yaalla gateedha jechuudha. Warra atheistii kuni biig baang tiyoorii kana kaa'u jechuudha. Akkamiin deemsi isaanii kun? Deemsi isaanii biig baangiin kuni ilaallas kaa maal jedha shari'aan keenyas maal jedha quraanis maal jedha wanta jedhu aayaa quraanas finnee ilaaluu dandeenya. Akkamii wanti kun iddootti sirrii ta'us yaadi isaa iddootti xiqqoollee sirrii fakkaatu jira. Iddootti immoo akka jiraatti immoo sirrii hin taane jennu jira miti. Biig baangii yeroo jennu yookaan akka afaan oromootti dhohiinsa guddaa jechuudha. Saayintistoonni addunyaan kun akkamitti argame kan jedhuu fi deebii kennuudhaa fi tiyoorii kana jechuudha kan jirri kaasanu. Tiyoorii kana immoo jalqabbiin isaa maal ture? Jalqaba irratti kan argatanii addunyaan kun akka inni babal'ataa deemaa dhufe yeroo keessa ekspaand ta'a yookaan babal'ataa akka dhufedha jechuudha kan jirri argan dura. Sana booda erga addunyaan kun babal'ataa dhufee duraan jechuudha pooyintii tokko irratti akka dhiphaa ture tokko tilmaaman jiru. Wanti bal'ataa jiru duraan xiqqoo ture. Sanarraa babal'ataa dhufee jechuudha. Tilmaamtaa jechuudha. Kanaafuu jennaan yeroo duuba deebi'anii qoratanii akka qorannoo jiraatti jechuudha. Jalqabarra kan ture singulaaritii jedhanii ibsu jechuudha jarri. Addunyaan kun kan inni irraa ka'e singulaaritii irraati jechuudha. Seerii tokko keente jechuudha. Jalqabarratti yooma xiqqoo tokko ture jechuudha. Sana booda babal'ataa dhufe waggaa dheeraa dura jechuudha. Waggaa akka jarri jedhutti waggaa biiliyoona 13.8 dura biig baangiin kan inni uumame jechuudha. Kanaafuu addunyaan kun akkamitti uumame kan jedhu irratti tiyoorii kana jechuudha kan jiru lafa ka'an. Tiyooriin kun immoo xiqqoo kan ayata quraanaa tokko wajjin wal fakkaata. Fakkeenyaaf awalam yara alladhiina kafaruu anna samaawaati wal arda kaanataa ratqan fafataqnaahumaa jedha. Warri rabbitti kafaran kuni jedha. Sila hin xaxanii yookaan immoo hin gamaggamanii jedha. Maal jennaani samii fi dacheen kuni duraan walitti maxxananii turanii jedhe kaanataa ratqan walitti maxxananii turanii fafataqnaahumaa sana booda adda baafnee jedhe rabbiin. Kanaafuu amma jirris maal jedhan addunyaa kun jalqabarratti singulaaritii ture yookaan immoo wanta pooyintii xiqqoo ture jedhan miti sana booda dhoheetiyyuu uumamee jedhan. Kanaa wajjin walitti dhiyaataa jechuudha. Walitti dhiyeenyi jira. Walitti dhohiinsa sana irratti amma jarri adda ba'uu sana irratti. Garuu humna adda baasisan ammoo ayaan kun siin hima. Amma qura'aan asitti maal jedha? Fafataqnaahumaa nuti jechuudha. Nutu gargar baasee jedhe rabbiin. Jarri maal jedhan? Ofumaan gargar bahee jedhan. Wanti tokko amma ofumaan uumamuu danda'a. Asitti gadi hin jechuudha. Iddoo jedhatti doggoran kana. Akkasii jechuudha. Asitti jarri wanti jarri karaa kana deemanii fi saayintistoonni duraanii addunyaan kun jalqabbii hin qabu jedhanii amanuu turan. Biig baangi tiyoorii dura jechuudha. Addunyaan kun jalqabbiis hin qabu dhumas hin qabu jedhanii amanuu turan jechuudha. Yeroo kanatti namoonni rabbiin hin jiru jedhanii amanan kun gaaffiin baay'een itti kaa'an ture waa'ee addunyaa kana ilaalchise. Garuu erga biig baangi tiyooriin kun dhufee jedhee fakkeenyaaf singulaaritii ture maaltu ture? Osoo addunyaan kun biig baangiin osoo hin uumamin yookaan dhohiinsi guddaan osoo hin uumamin maaltu ture sana dura? Kan jiru gaaffii kanaaf deebiin qabu fakkeenyaaf amma saayintistoonni. Singulaaritii ture dura maaltu ture kan jedhu jechuudha. Deebii isaan qaban. Garuu osoo biig baangi tiyooriin dhufin immoo addunyaa kun jalqabbiis hin qabu
dhumas hin qabu warri jedhan gaaffii kana asuma wanti gaafatamu hin jiru jechuudha. Garuu erga wanti kun tiyooriin kun erga dhufee gaaffii akkasii gaafa ka'uuf maalitti deemanii gara tiyoorii biraa uumutti deeman jechuudha. Biibaangis deemsuu je. Gaaffii deebii qabne keessa jala galchee gati ta'ee fi tiyoorii biraa uumuu jalqaban jechuudha. Tiyoorichis maal jennaan maltiversi tiyoorii yookaan immoo malti yuunivarsi tiyoorii. Kana jechuun addunyaa keenya kana kan fakkaatu addunyaa hedduutu jira kan jedhu jechuudha. Addunyaa hedduutu jira. Addunyaan keenya kunis addunyaa baay'ee sana keessaayyuu akka carraa argamee jedhanii amanuu jechuudha. Kun immoo asittis rakkoo biraa uumee dhufa jechuudha fakkeenyaaf. Akka carraa argame yeroo jennu kana qindoomina sirrii wanta jedhamu jira fakkeenyaaf. Qindoomina sirrii gaafa jennu wanti argame hundisaayyuu haala sammuun namaa amanuu hin dandeenyeen yookaan immoo haala dinqisiisaa ta'een iyyuu qindoomii argamee jira jechuudha. Sirriitti piroograamii godhamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf kanarratti fakkeenya yoo kaafanne lafti nuti irra jiraannu kun aduu irraa fageenya kiiloomeetira miiliyoona 150 fagaata jechuudha. Lafti nuti irra jiraannu kun aduu irraa kiiloomeetira meeqa fagaata? Miiliyoona 150. Osoo jechuudha walirraa fageenya yookaan distaansiin lafaatii fi aduu kanaa xiqqoo ta'e parsantii 50 osoo ta'an parsantii 5 osoo ol siqee lafti keenya aduutti ol siqee maaltu uumaa yoo jennee ilaallee jalqaba irratti ho'iinsi lafaa kun hin dabala. Bishaan amma nuti agarru kun parsantiidhaan ni hurka jechuudha. Hurkeetiyyuu gara dhumuutti deema jechuudha. Biqiltoonni garaagaraa in du'u jechuudha yookaan immoo badiisatti keessaa waa baay'eetu jireenyi lafarraa kuni gara hin yaadamu jechuudha lafarra jiraachuu. Amma jireenyi addunyaa kanarraa hundisaayyuu qindaadha wanti hundiyyuu jechuudha. Qindoomina sana keessaa tokko yoo badee warra kaanis balleessuu danda'a. Akkasuma immoo jechuudha lafti kun osoo fakkeenyaaf ka'e parsantii 5 immoo aduurraa gasiqee fakkeenyaaf amma kiiloomeetira miiliyoona 150 irraa osoo gara 57 ol siqee fakkeenyaaf kiiloomeetira 157 parsantii 5 osoo gasiqee ammas maal ta'a wanti lafarra jiru kun hundisaayyuu hin cabba'a jechuudha. Jireenyi hin dhabama jechuudha. Kanaafuu asitti lafti kun akkaataa namni irra jiraachuu danda'uuf distaansiin lafaa fi samii aduu gidduu haala namni irra jiraachuu danda'uun iyyuu kaa'ame. Kun immoo carraan argamuu hin danda'u. Carraan baay'ee dhibba. Kun isaa amma jechuun karuma zimmeen callisni gaafa waa'ee silkiimatti gaafa dhufnu silkiimti amma koodii gaafa godhamu koodii keessaa xiqqoon ishee wanti tokko yoo kaatee dogoggora taate wanta sana hunda balleessuu dandeessi. Carraan isin argamu jechuudha. Sana hundayyuu namni iyyuu akkuma uumamaa ta'een iyyuu wanti inni uume hundisaayyuu carraan argamuu hin danda'u. Hundisaa qindaa'aadha jechuudha. Wanta ati kaastee irratti tokko giraavitii yookiin humna harkisa lafaas kaasuu dandeenya. Humna harkisa lafaa akka lafaa irratti 9.8 10 miti. Sun amma dabalees irrattis rakkoo qabaachuu. Rakkoo guddaa qabu. Yoo dabalee lafaa ka'aa namni kun lafaa ka'uu hin danda'u jechuudha lafatti. Akkuma kana yoo hirrate immoo faallaasaa jechuudha. So wanti kuni carraan argamuu hin danda'a jechuu dandeenyu akka nama beekuutti jarri immoo saayintistii akka nama ofiin jedhuutti akka nama faaktiitti amanuutti kun jaraaf deebii ta'uus hin danda'u jechuudha. Ofumaan harkumaan ofiin bakka hin taanetti of gashaa jiru jechuudha. So amma jarri humni wayii jira jedhaniitu himanii wayya. Sila hin amansiisa. Giraavitii kana irratti fakkeenyaaf saayintistoonni yeroo baay'ee maal kaasu beektaa? Jechuun saayinsiin yeroo baay'ee yaaliidhaa fi eksperimentii irratti kan inni hundaa'u jechuudha. Wanta tokko yaalanii kaalkuleetii godhanii bira gahuudha kan jarri itti amanan jechuudha. Kanaafuu maal jedhu fakkeenyaaf gaaffii jarri kaasan keessaa namni sammuu qabu tokko namni yaaduu danda'u tokko akkamitti wanta hin agarre tokkotti amanuu danda'a. Fakkeenyaaf amanooti rabbii hin agarru. Akkamitti waa hin agarretti amanuu dandeessa fakkeenyaafati. Jeeni gaaffii kana sitti kaasu jechuudha. Asuma irratti giraafitii deebisuu dandeenya fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf jireenya keessatti giraafitii agartee beektaa? Argin beekaruutti garuu itti amanta jechuudha. Itti amanan. Arguun waajiba miti wanta tokko. Waajiba miti dirqama miti jechuudha. Wanta tokko itti amanuudhaa fi mallattoo wanti sun jiraachuu agarsiisu tokko arguun gahaadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma giraafitii jiraachuu isaa maaliin beekaa jirra? Tokkoffaa seeraan yookaan immoo nagaadhumaan lafa kanarra deemaa jirra. Akkuma ammatti kaaftee giraafitiin osoo dabalee yookaan osoo hir'ate maaltu uuma kan jedhu. Fakkeenyaaf amma giraafitiin 9.8 jennee irra miti. Osoo fakkeenyaaf akka carraa ka'ee 15 ta'e. Lafaa ka'uun osoo akka carraa 15 ta'e maal ta'a?
ulfaatinni kee kuni parsantii 50 dabala fakkeenyaaf. Namni kiiloo dhibbaa Namni koo dhibbaa 50 ta'a. Achuun 50 ta'a jechuun akka ulfaatina Wayitii 50 iyyuu itti dhagahama jechuudha. itti dhagahama. Deemuu hin danda'u. Yoo taa'e bakka taa'uu ka'uu hin danda'u. Akkasuma buusaa isaa kun baay'ee dhiibbaa guddaatti irratti uumamaa dhukkubbii cimaatti irratti dhagahama jechuudha. Akkasuma giraafitiin kun osoo fakkeenyaaf parsantii 5 gadi bu'ee osoo fakkeenyaaf 9.8 irraa parsantii 5 ta'e fakkeenyaaf maaltu uumamaa namni kun ofitti xiqqoo Of qabuu dadhaba bakka. in haphata jechuudha yookaan immoo in salphata jechuudha namni kun. Deemsa of eeggataa deema deemsa hooma xiqqoodhaan kufa karaarra hooma xiqqoodhaan maqa jechuudha. Maqas. Akkasuma lafeen namaa kun illee in dadhaba jechuudha. Wal qabuu hin danda'u sababa giraafitiin gadi bu'eef jechuudha. So amma asitti wanti kun waa lamaa fi ragaa ta'uu danda'a. Akkasii Tokkoffaa maali? Qindoominaafis qindoomina sirriidhaaf ragaa ta'uu danda'a. Tokkommoo wanta hin mul'anne tokkotti amanuudhaafis jechuudha. Akkasii. Wanta hin mul'anne itti callisanii amanuu hin taane wanti hin mul'anne sun wanta inni argamsiisu. Fakkeenyaaf giraafitiin jira miti. Jiraachuu isaa maaliin? Deemsa keenya maal amma kan nuti ji'arra jiraachuu dandeenye giraafitii bakka sirrii miti. Gadi bu'aa giraafitiin. Kanaaf namni asii deemu maal waan daddabalatee waan isa lafatti gadi qabu maal godhu maal nyaata illee akkamitti akka nyaatan wanta baraallee mana qulqullinaa akkamitti akka fayyadaman beekta jechuudha. Hunda isaa Rakkisaa. Kun amma namni inni kan jiraachuu hin danda'u jechuudha. Akkas. So maanni wanti hundiyyuu maal godhameeti qindoomina sirriidhaani. Qindoomina sirrii. Kanaaf ragaa ta'uu danda'a. Kan biraa immoo waan hin argamne tokkotti illee akka amanuu qabnu. Maaliif wanti hin argamne sun mul'isu jechuudha. Mitiire giraafitiin hin mul'atu garuu na mul'isa. Itti amanna jechuudha. Itti amannaa wanta inni mul'isu jira atara inni qabu jira. So kanaaf humna kana hunda uume tokko akkasittiin lafaa kaanii carraan argame jechuu Baay'ee ulfaata sammuu nama amanuu maaliif itti. amanuu hin qabdu jechuudha. Rakkoo kana keessa kan jala galche maal seeta fitta. Ilhaanni kun yookaan immoo eetizimiin kun rabbiin jira jedhanii amanuun kun kan inni dhufe haala amma jiru kanaan jechuudha rabbiin mormuu kan inni dhufe jaarraa 18ffaa keessa. Innis maali jennaani jalqaba irratti deezimii dhufe. Deezimii jechuun warra rabbiin jira garuu amantaan hin jiru warra jedhan. Innis charchii keessaa ba'e fakkeenyaaf manneen amantaa kiristaanaa keessaayyuu wantoota sammuun namaa hin fudhanne hedduutu jira gatitee fakkeenyaaf amma maal jedhaa rabbiin nama uumee ka'ee uumuu isaatti gaabbee jedha fakkeenyaaf. Rabbiin nama uumee ka'eetiyyuu yeroo jarri badii hojjetanii rabbiin faallee sadayyuu itti gaabbee jedha fakkeenyaaf. Amma gaafa kana agartu rabbiin akkamitti gaabbaa kan jedhu gaaffiinsi keessatti uumamuu danda'a. Kanaafuu dogoggora argan jechuudha jarri. Warra jalqaba amantaa mormuu jedhamuu qabu. Amantaa sana keessatti kun jedhamuu qabuu fi sanaaf yaaddii. Erga dogoggorri kun argame rabbiin kun rabbii gaabbu yookaan immoo rabbii amala namaa qabu yookaan gooftaa amala namaa qabu erga ta'e sirrii miti kan jedhu yaada akkasii fa'aa fudhatan jechuudha. Ammas immoo fakkeenyaaf yaadota saayinsii wajjin wal faalleessan akka fakkeenyaaf maal jedhaa Baayibilii irratti samii kanaa fi dachee kana kan wal qabsiisu utubaatu jedha fakkeenyaaf. Kan lamaan isaa walitti qabsiisu. Kun immoo akka saayinsiittis akkuma loojikiitti iyyuu wanta mormamudha jechuudha kun. Wantoota akkasii fakkeenyaaf maal fa'aa jedhaa lafti kuni sheeppiin seeroo gafireedha jedha fakkeenyaaf Baayibilii irratti. Baayibilii akka jedhaa? Sheeppiin seeroo gafireedha. Kanaafuu namoonni erga saayinsiin kun babal'ataa dhufee yaada akkasii gaafa kitaabilee amantaa keessatti arganii maalitti dhufan amantaan sirrii miti yaada jedhetti dhufanii jechuudha. Kana booda ergasii immoo deezimiin kun yookaan immoo rabbiin jira garuu amantaan hin jiru kan jedhu kun immoo maal uume eetizimii uume jechuudha. Rabbumti hin jiru warra jedhantu dhufe jechuudha sana booda. Silumayyuu kanatu kana gaala siluma amantaan hin jiru maaliif dogoggora amantaa keessatti argame beekteera. Dogoggoranii sanaaf waaqayyo jira garuu amantaa wanti jedhamu hin jiru. Sun immoo tursee maal si geessa lamaan isaayyuu hin jirutti si geessa. Wanti kana uume sanuma jechuudha. Karaa amantaan irraa dhufu. Amma nuti yaada kana gaafa kaafnu qindoomina sirrii kaafnee wantoonni uumaman hundiyyuu akka jechuudha fakkeenyaaf wanti uume hundisaayyuu waan uume qabaachuu qaba miti akka filosoofiitti fakkeenyaaf. Satti dhufna gaama. Kanaafuu yaada baay'ee kaasu jechuudha asirratti fakkeenyaaf erga uumaan jiraate yookaan immoo wanti wantoota kana uume erga jiraate isa immoo maaltu uume kan jedhu yaada akkasiitti dhufu jechuudha jarri gaaffii akkasiis ni kaasu barreetizimii jechuudha. Okay. Wanti waa uume tokko yoo jiraate amma wanti jarri siif himan uumaan jira yoo jette isa uumitu uume wanta jirtu jechuudha. Kun immoo sirrii miti. So asitti maal goona amma kana gara filosoofiitti utuu hin darbini. So warri eetistii kuni
deebii gahaa kennuus hin danda'anii. Kanaaf sirrii miti inni dabarraa jechuudha. Sirrii miti. Maaliif jennaan sammuu namaatti wajjin waliin hin deemuuf. Amma jiraachuu rabbii gaaffii jalqaba si gaafadhe irratti eetistiin kuni wayim saayintistoonni warri jennu deebii gahaa kennuus hin danda'anii deebiis miti jechuudha wanti jarri ka'an deebii miti. So kanaaf eetistii wayim eetizimiin kuni deebii jiraachummaa rabbiitii fi hin qaban jechuudha. So kanaaf akka gona lammaffaa dhufne warra filosoofiitti dabarraa jechuudha. Yaadi filosoofii dhumaa maalitti akka jiree amananis immoo ilaaluu qabna. Akkasii warri filosoofiin immoo maalitti amanu loojikiidha kan jira. Walumaa galatti loojikii an deemu jirra. Fakkeenyaaf ammoo wanti kun silkii kana fakkeenyaaf bilbila kana agarteetta miti ijaan argaa jirta. Kanaafuu jennaan wanti kun erga argamee wanta isa argamsiise jiraachuu qabaa jedhu jirri loojikiidha kun. Wanti argame hundi isaayyuu argamsiisaa qabaachuu qabaa jechuudha. Loojikii akkasitti amanuu jechuudha jirri. Ishi asirratti immoo gaaffii sala eetistoonni kaasan jechuudha. Erga immoo wanti addunyaa kanatti yeroo deebinu addunyaa kana wanti argamsiise jira yeroo jennu jechuudha. Gaaffii akkamii kaasu jirri. Ishi wanti addunyaa kana argamsiise erga jiraatee wanta addunyaa kana argamsiise immoo eenyutu argamsiise. Dhumaan jiru kaa. Dhumaan jiru wanti argamsiise jiraate immoo. Ammas kan biraas immoo jira jechuudha. Kanaafuu warri filoosofii yookaan warri amantaa kana maalitti deebisu jalqaba irratti wanti tokko argamuudhaaf first cause jiraachuu qaba. First cause yookaan immoo sababbiin jalqabaa jiraachuu qaba. Sababbiin jalqabaa sun immoo ofii isaatii koozii qabaachuu hin qabu. Yookaan sababa qabaachuu hin qabu argamuudhaaf. Makluuqa ta'uu hin qabu afaan keenya. Makluuqa uumamaa ta'uu hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan wanta hin dhumnetti nu geessa qabxii hin dhumnetti nu geessa gatii ta'eef. Fakkeenyaaf ammati waraana tokko fakkeenyaaf waraanni tokko yoo jiraate waraanni ajajaadhaan gaggeeffama miti. Waraanni kun lola jalqabuudhaaf osoo ajajaa isaarraa ajajaa eeggataa jira jechuudha. Ajajaa isaatu ajajennaan waraanni kun jalqaba. Osoo ajajaan sun ofii isaatii ajajaa qabaate ajajaa inni isa ajaju sunis ammas ajajaa biraa osoo qabaate utuu nu ta'e wanti kun jechuudha osoo haga dhuma hin qabneetti osoo kan deemu ta'ee lolli sun hin gaggeeffamu jechuudha. Akkasuma addunyaa kana wanti addunyaa kana uume jira erga jennee jechuudha. Wanti uumaa sana kan uumes jira yoo jennee haga waan hin dhumneetti deemne jechuudha. Poointiin kun hin dhaabbatu jechuudha dhaabbiin qabu jechuudha. Kanaafuu dirqama maal gochuu qabna limiiti gochuu qabna yookaan immoo daangessuu qabna jechuudha asitti. Kana jechuun first cause'n sini ofii isaatii cause'n qabu jechuudha. Yookaan immoo wanta isa argamsiise qabaachuu. Wanta isa argamsiise qabaachuu hin qabu jechuudha. Ofii isaatii jalqabbiis hin qabu dhumas hin qabu. Kana jechuudha kan deebiin jiraaf kennamu jechuudha. Filosoofiin sirrii ta'e raga. Filosoofiin asitti warri filoosofaroonni rabbiin jiraachuutti ni amanu. Eetistii kan deebisuu dandeessaa. Rabbiin jiraachuutti ni amanu. Garuu immoo akkuma warra deezimii amantaatti immoo namoonni fakkeenyaaf. So deezimii jenna jira filosoofiin. Tokkuma walitti dhiyaatu kuma deezimii fi filoosofaroonni yaadni jira wal simata jechuudha. Bakka jalatti dogoggoran amma gaa dhufanii amma jira jiraachummaa waaqayyootti amananii yookiin humni absoluut ta'e tokko humni isa wanti isa argamsiisu tokko hin jiraanne tokkotti amananiiru jechuudha. Akkas jechuun utuun argin itti amananiiru jechuudha. Loojikiidhaan kuni sirriidha jechuudha. Bakka jalatti dogoggoran maal ta'a wanta jedhamu ilaallaa jechuudha. Bakka jalatti dogoggoranii erga rabbiin jiraate yookaan uumaan erga jira jedhanii amananii amantaan hin jiru gaafa jennu rakkoo cimaa keessa galla jechuudha asumatti. Sababni isaas rabbiin yookaan uumaan jechuudha uumama kana gaafa uumee jedhu parpazii malee uumee yookaan immoo kaayyoo tokko malee uumee kan jedhutti geessa jechuudha. Callisee uumee kan jedhu. Fakkeenyaaf namni kuni callisee argame yookaan callisee uumame jechuutti geessa. Wanti sirriitti piroogiraamdi godhamee wanti sirriitti koodii godhame tokko callisee uumame jechuunis hin ta'u. Silkiin kun callisee faayidaan qabu callisee uumame malee faayidaan qabu. Dogoggoraas ture gaarii deemanii bareedduu deemanii itti dogoggoraa jiru. Itti dogoggoranii jechuudha. Ammas kan jarri mormanii amma warri rabbitti amananii maal jedhu waxyiidha miti waxyiitti amanan yookaan immoo rabbiin yookaan uumaan uumama isaatii waliin hariiroo qabaa jedhanii amanu miti kan afaan amananii jirre fakkeenyaaf uumaan uumama isaatii waliin hariiroo hin qabu hariiroo tokkollee hin qabu hin uume sana booda seerota jarri ittiin gaggeeffaman fakkeenyaaf addunyaan kun seera qaba miti dukkanni argamuudhaaf guyyaan argamuudhaaf seeratu jira. Miti akkuma fakkeenyaaf sa'aatii
Sa'aatii yoo fudhanne abbaan jalqaba sa'aatii uume maal godhe? Akkamitti sa'aatii kun akka inni dalaguu qabu hunda saayyuu kaa'eetiyyuu sana booda sa'aatii sun gabaarra oolaa abbaan sa'aatii sana uume sun sana booda hariiroon qabu jechuudha sa'aatii sana. Sa'aatii sana wajjin. Akka kana jedhu jarri fakkeenyaaf. Rabbiin addunyaa uume namoota kana ni uume sana booda seera jarri ittiin jiraachuu qaban addunyaan kun seera akkamiitiin akkasiin deemuu qabdu kaa'eetiyyuu Bakka. sana booda biraa galee seera kanaan deemaa jira jedhu jechuudha jarri. Kun immoo sirrii miti. Akkasii. Sirrii ta'u. Sababni isaas wanti argamu tokko parpazii qabaachuu qaba. Fakkii hammati ijji kee kun parpaziin isaa maal yookaan kaayyoon isaa ilaaluudhaaf, harki kee kun qabachuudhaaf, miilli kee ittiin deemuudhaaf, sammuun kee ittiin yaaduudhaaf miti. Qaamni kee tokkoon tokkoon isaa maal qaba parpazii qaba jechuudha. Garuu immoo ati fayyaan kee parpazii hin qabdu jechuudha akka yaada jiraatti. Wanti xiqqoon kun ijjiin jennu mataan iyyuu parpazii qabaate fayyaan kun immoo Fayyaan kee mootummaa parpazii faayidaan qabdu jechuudha. waan jedhu sirrii. Kuni sammuu namaatti wajjin xiqqoo wal dhabaa jechuudha. Akkuma sila kaafne gaa warri deezimiin kun yookaan warri filoosofaroonni kun yaada kanatti kan dargeessis amantaadhuma jarri duraan keessa turanii jechuudha. Akkuma sila kaafne. Achumaa ba'e wantoonni. Achumaa ba'e jechuudha. Maaliif jennaani ati fakkeenyaaf wanta sammuu kee hin fudhatamne tokko amantaa tokko keessatti yeroo agarteettu dirqama dogoggora sana dirqamaa fudhachuu hin qabduuti. Jechuun yookaan deebii gahaa argachuu qabda. Yoo deebii gahaa hin arganne immoo wantoota akkasitti si geessaa jechuudha kun. Jaras kanatti keessa jira. Fakkeenyaaf amma wantoota amantaa garaagaraa keessatti argaman namoonni yaa amantaa sana sirriitti hordofne maal godhu? Maqaa amantaatiin fakkeenyaaf faayidaa ofiitiif faayidaa dhuunfaadhaaf oolfachuu amantaa kana fakkeenyaaf abbaa amantaaf godhanii sababa amantaa sanaatiin namoota gabroonfachuu fakkeenyaaf waan inni jedhe Irraa fayyadamu jechuudha. wantoota akkasiirraa ka'e jechuudha. Namoota amantaa haala qixa hin taaneen haala sirrii hin taaneen fayyadaman namoota akkasii ilaalaniitiyyuu yaada akkasitti galan jechuudha jirri fakkii warra deezimiin yookaan immoo warri rabbiin jira garuu amantaan hin jiru warri jedhan kun jechuudha. Jibbaa namoota warra amantaa geessan sanarraa ka'eeti Akkasii. kan kanatti geessan jechuudha. Kanaafuu innaan jirri namni tokko amantaatti amanuunsaa yookaan amantaan jedhe amanuunsaatti wanta sammuun namaa hin fudhanne jedhaniiti jechuudha kan jirri amananii jechuudha jirri. Rakkoo sammuu kaafne ilaalee jirra. Rakkoo isaa kana keessaa tokko immoo kan biraa maal inni rakkoo akhlaaqaati. Yookaan immoo rakkoo haala gaarii fakkeenyaaf. Kana jechuun rabbi jira garuu amantaan hin jiru yeroo jedhanii gaarii fi hamaan hin jiru jechuudha. Ofii keetti murteeffatta bakka. Wanta ofii keetti kun gaarii jettee murteeffachuu dandeessaa. Ofii keetiifis kun hamaa jettee murteeffachuu dandeessaa. Garuu immoo kun lamaan iyyuu vaaliyuu tokko iyyuu hin qabu. Gaarii ta'es hamaa ta'es vaaliyuu hin qabu jechuudha. Maaf jennaan ati badii hojjette wanti si adabu tokko iyyuu hin jiru. Fakkeenyaaf kaatee yoo hatte yookaan saamtee Adabbiin qaba. akka seeraatti adabuu dandeessaa. Garuu akka eenyutti fakkeenyaaf osoo seerri hin qabne waa tokko wanti adabbiin sirra gahu tokko. Ofii keetiin uummata gaheetii Ammatti sirrii ati amantii itti galta galee ta'eef. Kanaafuu rakkoo akhlaaqaa fide jechuudha kun ammas. Deezimiin kun jechuudha. Rakkoo akhlaaqaa fide jechuudha. Akhlaaqni wanta namni soosaayitii yookaan immoo namoonni kun ittiin of eeguu yookaan soosaayitii ittiin eeguudhaaf uume malee yoo dhabames rakkoo hin qabu jechuutti nama geessaa jechuudha. immoo sirriin ta'uu deemee dhibee jechuudha. Akkasii jechuudha. Ammagaa kan warra saayinsii eetistii fi kan falaasama ilaalleerra. Akkas. Ammagaa furmaata lamaan isaa furmaata ta'an jiru. Amma jiraachuu rabbii qofa amanuun faayidaa hin qabu jechuudha. Maaliif jiraachuu isaatti erga amantee rabbiin yookiin waaqayyoon callisee wantoota kana hin uumne wanta uumeef qabaa wanta jiru amanuunis dirqama jechuudha. Lamaan isaa kun iyyuu deebii gahaa ta'e hin kennine. Gara deebii gahaa kennutti dhufuu qabna. Akka amantaatti deemna. Osoo amantaatti hin galiin dura saayintistoonni ammas warri mulhidni yookaan immoo warri eeteestiin kuni rabbiin jiraachuu irratti ammas gaaffii biraa kaasu jechuudha. Jechuun jalqaba irratti addunyaan kun akka carraatti argame jedhanii amanu miti. Isaaf deebii gahaan gara amantaatiin hin kennama. Akkuma sila kaafne qindoomina sirrii akka jenne jechuudha. Ni kennama jechuudha. Sana booda maal jedhu? Rabbiin kun immoo erga jira jennee isa maaltu mee kan jedhus deebii isaas ilaalte Deebii kenni. deebii kennanii jedhamti. Sadaffaa irratti maal kaasu? Hambeenya yookaan immoo shirrii addunyaa kana keessa jiru. Wantoota faallaa ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf Jechuun namni fakkeenyaaf maaliif hamaa hamaa ta'a. hamaa ta'a maaliif Kan namaaf argama.
Wantooti balaa ta'an. Namni fakkeenyaaf balaa uumamaatiin maaliif dhuma jechuun erga rabbiin jiraate jechuudha. Eessi. Erga rabbiin waa hunda rabbiin gaariin erga jiraate Absoluut. absoluut kan ta'e yookaan immoo gonkumaa kan ta'e jechuudha. Erga jiraate namni maaliif iyyuu balaa uumamaatiin du'a. Wantoonni hamaan maaliif argamee jedhaniiti yoo gaaffii kaasu jechuudha. Deebii kana akka amantaatti deebisuu dandeenya. Akka amantaatti. Akka amantaatti deebisuu dandeenya jechuudha. Gara amantaatti nuyi deebisna kana. Garuu utuma gara amantaatti hin deemin iyyuu amma wantoonni tokko utuu gaariin utuu gadhee hin jiraanne gaarummaa isaa akkamitti barraa wanta jedhuuf loojik amantaatti hin deeminiiti. Asumarraan Akkuma loojikiitti akkuma loojikiitti jechuudha barbaadetanii utuu dukkanni hin jiraanne utuu halkan hin jiraanne guyyaanis adda baasuun adeemsa dukkanni halkan jettee adda baafta osoo halkan hin jiraanne. Akkasii osoo kanaaf wal duukaa deema wal biraa hafuu hin danda'u jechuudha. Gaariin gadhee hojiin deemuun dirqamadha jechuudha. Ammas immoo asirratti ammas firii weel kan jedhamu jira yookaan immoo namni kuni filannoo qaba jechuudha. Filannoo daangaa hin qabne. Filannoo waan tokko hojjechuudhaaf dhiisuudhaaf filannoo qaba. Hamaa hojjechuudhaaf gaarii hojjechuudhaafis filannoo qaba jechuudha namni. Filannoon jechuun waa lama qaba. Waa lama miti filannoon jechuudha. Waa lama. Malee jechuudha namni kun piroogiraam godhamee akka inni wanta gaarii hojjetu qofa godhamee hin uumamne jechuudha namni kun hin argamne jechuudha. Fakkeenyaaf ammaa garuu amantaatti yeroo deebinu rabbiin uumama kana bifa meeqaan uume bifa lamaan uume jechuudha. Warri kaanii warra filannoo hin qabne. Uumama filannoo hin qabne jira. Akka amantaa islaamaatti jechuudha. Jarris malaa'ikota jechuudha. Malaa'ikonni filannoo hin qaban. Filannoon jarri qaban tokko qofaa annis rabbiin gabbaruu jiraachiti abboomamuu jechuudha. Inni kaan immoo uumamoota warra kaan jechuudha. Namaa fi jinniin kuni filannoo qabu jirri. Yookaan amanuu danda'a namni fakkeenyaaf yookaan as kafuruu danda'a akka filannoo isaatti. Jinniinis akkasuma jechuudha. Kanaafuu hundaanii hamaa kana kan fide tokkoffaa filannoodha jechuudha. Namni filatee nama saamuu danda'a fakkeenyaaf filannoo isaa ta'e. Filannoodhaan nama ajjeesuu danda'a jechuudha. Kuni filannoo firii weeliirraan kan ka'edha jechuudha. Ammas immoo kana irratti immoo wanti jarri kaasanii kuni firii weelii haa jennu yookaan immoo filannoo irratti hundaa'aa haa jennu wantoonni akka balaa rakkoon maaliif nama quunnamaa. Nama nagamaaf quunnamaadha. Kan jedhu irratti immoo kanaafis irra caalaa kan jarri kaasan iyyuu kana rabbiin erga jira jennee maaliif namni kuni balaa uumamaatiif maaliif dhuma yookaan maaf rakkata yaada jedhu kaasu jechuudha. Kanaafis deebii kennuudhaafis addunyaa kana yeroo baay'ee namoonni beektonni akka malatti ilaalu akka mana barumsaatti ilaalu. Manni barumsaatii fi yookaan mannumti barumsaa idilee nuti barannu akkaadaamiin kunii fi jireenya kun wal fakkaata. Hin barattaa jechuudha. Akkasii fakkeenyaaf mana barumsaa seentee allakkii nan baradhaa barumsa qofan barbaada hin qoramu yoo jette fakkeenyaaf hin jiru wanta tifuu dandeessaa barumsa san tinfuuftu tifuu dandeessu jechuudha. Addunyaa kunis addunyaa kana keessa yeroo jiraattu keessatti qormaanni garaagaraa sitti dhufuu danda'a. Rakkooleen garaagaraa sitti dhufuu danda'a. Balaan garaagaraa maatii kee keessaa namni tokko dhabamuu danda'a. Namatti jaallattu keessaa firoottonka keessaa namni tokko dhabamuu danda'a jechuudha. Kun qormaata. Qormaata jechuudha. Akkuma qormaanni kan barnoota idilee si jabeessaa deemu barnoota kee irratti si jabeessaa deemu sammuu kee qaraa deemu jireenya keessattis qormaanni garaagaraa yookaan rakkooleen garaagaraa mudannoon garaagaraa sitti dhufu kun maal si godhaa deemu? Si jabeessaa. Si jabeessaa deema. Kan immoo dadhabaa ta'e immoo hin balleessaa. Akkasii. Kunuma jiru. Kanaafuu ogummaa keessa dabalaa deema jechuudha. Osoo qormaanni kun hin jiraanne, osoo rakkoon kun hin jiraanne, osoo balaan kun hin jiraanne namni lafarra deeme kun dheedhiidha jechuudha. Kan waa tokko hin beekne dheedhii kanatu lafarra deema jechuudha. Kanaafuu bu'aa ba'ii jireenyaa kana keessa yeroo bu'aa ba'ii jireenyaa kana keessa jechuudha yeroo rakkoon nu qunnamu yeroo wantoonni garaagaraa nu qunnamu sammuun keenya nu barsiisa. Barumsa irraa fudhataa deemna. Muuxannoo irraa fudhataa deemna. Gahumsa gahaa irraa fudhata. Kun seeruma jireenyaati maaliif yoo ta'e rakkoon uumamu jechuun akka balaa dhukkubii fakkeenyaaf dhukkubii gaafa argamedha miti kan namni qoricha barbaaduuf mitiire. Kanaafi waan tokko gaafa miidhameedhu boru nama isaa irratti hin du'e ilaaltee maal akka inni ta'e ilaaltee sana booda sana irraa qoricha barbaada. Inni irraa darbe garuu balaan sun akka inni boru maal hin taaneef irra hin deebineef jechuudha. Qormaatas akkuma kana miti isaa irra dabde maal furmaata isaa barbaadee qormaata sun gaafa borsitti dhufu maalidha deebisuu danda'u qabda. Kun seeruma jireenyaati. Seera jireenyaa. Maaliif jedhamee gaafachuuf illee hin qabamu jechuudha. Silaa otoo hin jiraanne maan akkuma itti fufaa of kaaraas hin deemtu erga jireenyi mana barumsaa ta'ee. Namni kun beekumsarraa
qullaa ta'ee deema. qullaa ta'aa deema jechuudha. Firii zoonii ta'a jechuudha. Komfort zoon ta'aa deema jechuudha. Akkasii. So kun immoo barbaachisaa miti jireenya keessatti wanta jedhudha. Gara amantaatiin immoo maal jedha? Am khuliquu min ghayri shay'in. Egaa gara amantaatti immoo deebinu egaa amantaani amantooleen jiran hundi jiraayyuu rabbiin jiraachuutti ni amanu. Amantaalee amma nuti amantaan baay'ee jira egaa. Garuu amantaan wal dhalaa deema miti. Amantaa warra sirriitti beekamoo ta'anii fi kanaaf deebii ta'uu danda'an jennu Islaamummaa, Kiristaana fi Yahudaa, Nasaaraa fi Yahudaa jechuudha. Kun ilaalcha rabbii keessatti ilaalcha akkamii qabu? Ilaalcha tokko qabu moo ilaalcha garaagaraa qabu moo tokko yoo qabaatan immoo iddootti adda adda ba'an qabu wanta jedhus ilaaluun dirqama. Egaa gara amantaatti yeroo dhufnu amantaan egaa waa hundaaf iyyuu akka gosaatti deebii ni kenna jechuudha. Fakkeenyaaf addunyaan kun akkamitti uumame kan jedhu namni akkamitti uumame kan jedhu deebii ni kenna jechuudha. Fakkeenyaaf rabbiin qura'aana keessatti yeroo waa'ee addunyaa kana kaasnu sila akka dubbanne jechuudha. Fakkeenyaaf akka jennee sila addunyaan kun sila walitti maxxanee ture jennee irra miti. Sana booda adda dhoohee yookaan immoo adda baafameetiyyuu lafti uumamee samiin uumamee wantoonni urjiin jiini argamee jechuudha. Bal'ataa deemus wanta yaadan kaasne silaa keessaa tokko. Wasamaa baneena habeeydi. Wa'innaa lamuusee waniinis yaada warra silaa keessaa tokko. Addunyaa kun ekspaandi ta'a deema kan jedhu keessaa. Wanta danda'u. Akkasii jechuudha. Kanaafuu ni kaasu jechuudha. Amantooleen illee akkamitti akka addunyaan kun uumame ni kaasu jechuudha. Akka rabbi jirullee ni kaasu jechuudha. Akka qura'aanaatti yeroo ilaallu rabbiin fakkeenyaaf samii fi dachee kana rabbiin guyyaa ja'a keessatti uume jedha fakkeenyaaf rabbi. Guyyaa ja'a keessatti uume. Akka fakkeenyaaf Baayibiliittis yeroo deebinu amantaa warra Nasaaraatiif Yahudaattis yeroo deebinu guyyaa ja'a jedhee keetiyyuu guyyaa sana wixataa jedheetiyyuu guyyaa sanbata guddaa wixata kibxata akkasiitiyyuu kaa'aa deema jechuudha fakkeenyaaf. Amantaa Islaamaan immoo guyyuma ja'a jedhee dhiyeesse jechuudha. Asirratti saayintistoonni maal jedhu egaa wantoota jarri kaasan mormii jarri kaasan keessaa tokko jechuudha amantaa irratti. Jarri akka jarri yaadanitti addunyaan kun kan inni biig baangiin kan inni argame waggaa meeqa dura jennee irra sila. Waggaa biiliyoona 13.8 dura jennee miti guyyaa ja'a jedha asitti immoo amantaan. Akka jiraatti addunyaan kun kan inni uume waggaa biiliyoona dheeraa keessatti uumamee jedha. Asitti immoo amantaan maal jedhaa jira guyyaa ja'a keessatti jedhaa jira. Kunis wal dhahaa jechuudha akka jiraatti akka yaada jiraatti wantoota jarri amantaa hin fudhanne keessaa tokko jechuudha. Islaamummaa keessatti kanaaf deebii ni qabna fakkeenyaaf. Baafinnaan rabbiin qura'aana keessatti iddoo garaagaraatti guyyaan nuti itti fayyadamnuu fi wa'inna yoomanii hin darbi ka alfii sanatti mimmaa ta'udduun akka waggaa 1,000 jedha. Iddoo kaanitti immoo waggaa 500 kan jedhuuf jira. Jechuun baay'achuu isaa malee lakkoofsa kanaan liimit gochuu jechuudha. Kana jechuun tokkoffaa jalqaba irratti addunyaan kun gaafa uumame halkaniif guyyaan hin jiru. Kanaafuu guyyaa akkasii wixataa kibxataa jechuudhaaf lakkaa'annaan guyyaa kan keenya halkanii guyyaa irratti hundaa'eeti. Halkanii guyyaa irratti hundaa'e biraa immoo maal irratti akka hundaa'u warra rabbuumatu beeka. Dirqama saayinsiitti galuutu hin taane dirqama waggaa biiliyoona 13.8 haa ta'u qofa osoo hin taane garuu bal'inni akka inni jiru gidduu keessatti guyyaan keenya guyyaa ja'a akka kan keenyaa osoo hin taane akka rabbii bira yeroo dheeraa keessatti yookaan immoo yeroo hagana jedhamee hin beekamne keessatti akka addunyaan kun uumame deebii kennuu dandeenya jechuudha akka amantaa keenyaatti. Gara amantaa Yahudaatii fi Nasaaraatti immoo yeroo dhufne jarri guyyaadhuma isa kan keenyaa jedhanii amanu jechuudha jarri. Wixataa kibxata jennee isa lakkoofnu guyyaa ja'a. Rabbiin guyyaa ja'a keessatti uumeetiyyuu torbaffaa irratti immoo boqotee jedhu jarri fakkeenyaaf. Kanaaf amma fakkeenyaaf guyyaa Yahudonni akka amantaa Yahudaatti guyyaan sabtii yookaan immoo sanbata xiqqaa guyyaa boqonnaati. Hojiin keessa hojjetamuu hin danda'u. Rabbitu guyyaa sana boqotee gatitee fi guyyaa sana guyyaa boqonnaati. Namnis akka rabbiin boqote sana namnis boqote. Keenya amma jalqaba kaasnee fi amantaan kun amantaan nuti ijoodha jennee kaasnee sadan kun jiraachuu rabbii hin amanu. Asitti kan hin amanne eenyudha? Warra saayinsii. Warra ilhaada yookaan immoo eetiyestoota warra jennu saayinsii warra saayinsii ilaalan jechuudha faaktii. Akkasii. Kanaaf amma booda irratti walitti araarsuu
akkamitti wajjiniin fayyadamuu dandeenya? Yeroo keenya kana keessatti immoo saayinsiin kana dogoggoree gateedhaaf wanta inni kun dogoggora. Wanta sirrii ta'e bira immoo wanti nuti ija argaa jirru jira. Faaktii jechuudha. Faaktii wanti nuti ija argaa jirru jira. Kanaaf amantaadhaaf saayinsii kana diina walii goonee deemna moo bakka jirri walii ganatti walii galchine kamtu kamiin guutaa wanta jiru dirqama jire diiniitu saayinsii guutamu saayinsiitu diinii guutaa wanta jiru ilaaluu qabna jechuudha. Asitti yaada yeroo baay'ee ka'utu jira. Saayinsiin yaada amantaa malee akka nama miila tokko hin qabneeti jechuudha. Akka nama okkoluuti jechuudha. Saayinsii amantaa malee. Saayinsiin amantaa malee. Maaliif ennaa saayinsii yeroo baay'ee maal kan inni qoratu wanti tokko akkamitti akka argame qofa qorata jechuudha saayinsiin. Akkaataa qorata jechuudha. Fakkeenyaaf addunyaan kun akkamitti argame kan jedhu Biig Baang Tiyoorii an deebisa. Namni akkamitti argame fakkeenyaaf Darwiin Tiyoorii namni jaldeessarraa dhufe kan jedhu jechuudha. Akkaataa akka inni qoratu saayinsiin. Amma hunda keessatti jechuudha. Hunda keessatti akkaataa wanti tokko ittiin argame, akkaataa wanti tokko ittiin balleeffamu, ittiin argamsiifamu, akkaataa qofa. Amantaan immoo maal qorata? Wanti sun maaliif argame kan jedhu qorata jechuudha amantaan immoo. Kanaaf gaaffii lamaanuu barbaachisaadha. Lamaanuu wal duukaa deemuu qabu. Saayinsiin qofaasaa deemuu hin danda'u. Kanaaf diiniitu yookiin amantaatu dhufeetiyyuu saayinsii kana guutaa jechuudha. Kana guutuu danda'a. Yeroo kana jennu gaa amma yeroo asitti wanti sirrii hin taane amantaan dhufee saayinsii guutaa jechuurra amantaa wanti kun of keessaa saayinsiin qabuutu saayinsii hin jiraanne iyyuu amantaan maaliif akka uumame qofaadha kan inni qoratu akkamitti akka uumame isas qaba gaiteefi amantaan silmayyuu amantaan silma guutuudha jechuun amantaa gaafatan amantaa hunda osoo hin taane amma gaa islaamummaa jechuudha. Islaamummaan kun fakkeenyaaf amma guutuudha fakkeenyaaf. Akka waan irratti ilaalleef hin jedhe maaliif amantaatu dhaqee saayinsii guutaa gaafa jennu amantaan qofaa isaa tokko jechaa jiru jechuudha. Kana jechuun immoo hin dandeenyu. Kanaaf amantaan sun of keessaa saayinsii gatii qabuuf saayinsii amma yeroo ammaa namni itti amanu sana immoo amantaa naqame sun of keessaa qabna ture garuu amantaan kun naqee saayinsii jalatti amanan sana immoo guutuu fi danda'a isa jedhutti deemna malee yoo adda baasne kun kana guuta yoo jenne lamaan jiraayyuu qofaatti maal ta'a jechaadha. Hirruudha jechaadha. Garuu amantaan hirruu miti saayinsiin garuu qofaasaa maal ta'a? Qofaasaatti hirruudha. Saayinsiin akkaataa qofa qatee qoratuu fi hirruudha. Parpazii gatiin qorannee fi gara parpaziitiin hirruudha jechuudha. Yookaan immoo wanti tokko maaliif argame kan jedhu waa'ee sana qorachuu dhiisuu isaa irratti hir'uu ta'a jechuudha saayinsiin. Amantaan immoo lamaansaa of keessaa qaba. Lamaansaa gatii of keessaa qabuu fi saayinsii kana guutuu saayinsii dhufee guutaa jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf amma qur'aanni wantoota saayinsistoonni kaasaniif deebii loojikii bifa gaaffiitiin gaafata qur'aanni fakkeenyaaf. Maal jedhaa fakkeenyaaf amma saayintistoonni maal jedhu akkuma sila kaafne jechuudha addunyaan kun namoonni kun akka carraa argame jedhu miti yookaan immoo wanti jala argamsiise hin jiru jedhu miti qur'aanni fakkeenyaaf deebii kanaatiif maal deebisa bifa gaaffiitiin jechuudha. Am khuliquu min ghayri shay'in am humul khaaliquun. Sila namoonni kuni wanta sila hin jirrerraa argaman yookaan uumaman immoo ofii jiraatiin of uumanii jedhee gaafata. Fakkeenyaaf gaaffii kanaaf deebii kennuu qabdaati fakkeenyaaf rabbiin jiru yoo jette yookaan nuti ofiin of argamsiise yookaan immoo akkuma kanatti argamne silan jirru garuu argamne. Akkaataan ta'e argamiisaa kunis jiramti. Akkaataatti waa argamu tokko namni tokko ofiin argamu maal wanta jennu jiramti. Bakka mitti koon ilaalla ammasa salaallee shaatoo biraa yoo rabbi jedhee akkaataa namni ofiin argamu tokko ofiin argamuu fi argamsiisuu fi argamii qur'aannis argumentii kana kaasa jechuudha. Erga uumaan hin jiru jennee jechuudha qur'aanni fakkeenyaaf gaafa sitti kaasu. Erga uumaan hin jiru jennee namni kun ofiin of argamsiise moo akkasumatti callisee argame. Gaaffii kanaaf deebii kennuu qabda fakkeenyaaf ati rabbiin hin jiru yoo gaafa jettu. Ofiin of argamsiifte wanti tokko akka loojikiitti immoo wanti tokko osoo ofii isaatiin hin jiraatin ofiin of argamsiisuu hin danda'u. Wanti hin jirre tokko ofiin argamuu hin danda'u. Ofiin of argamsiisuu hin danda'u jechuudha. Ofii isaatiin of uumuu hin danda'u. Erga ofiin of argamsiisuu hin dandeenye ishi akkasumatti immoo osoo hin jirre fakkeenyaaf amma silkiin kun hin jiru garuu mootummaa ilaaltuu argame akkasitti hin ta'a namni kunis sammuudhaan waliin hin deemu jechuudha. Kanaafuu filannoo hin jiru filannoo sadaffaa maaltu jira wanta isa argamsiisetu jira jechuudha. Kanatti keessa. Kanaafuu qur'aanni argumentii akkasii kaasa jechuudha wantoota saayinsistoonni kaasan keessatti. Kan biramu ayaan kun saayinsii dura bu'uun isaas maaliifi booddee akka gaaffiitiin dhufaa wanta jedhu kan inni fidu. Kanaaf asirratti saayintistiin tokko waan tokko
murteessuun dura amantaa ilaaluun dirqama jechuudha. Dirqama. Maaliif deebii yeroo hedduu deebii numa argata jechuudha. Namni beektaa yeroo baay'ee deebiis haa ta'u wanta barbaadu naannoo isaatti dhiyeessiyyuu wanta fagoodha kan inni ilaalu. Naannoo ilaalamuun dirqama. Amantaas tuffatanii. Fakkeenyaaf ammatti amantaa tokko keessaa dogoggora yoo agarte amantaa hunda dogoggora jechuun hin qabdooti. Hunda qorachuu qabda dura. Amantaa ati keessa jirtu yoo dogoggora ta'e bakka erga kun dogoggora ta'e inni kaanis dogoggora jettee dhiistee hunduma isaayyuu bakka tokkotti gattee rabbiin jiru jechuu hin qabdu jechuudhaati. Wanti waarisidhaa kan jedhu balleessanii Kana amantaa sana amantaa jarri filera uume sana keessaa bahanii amantaa biraas ilaaluu dhiisanii. bakka erga kun sirriin taane maaf innaan ijoollummaa jiraatti kaasanii erga dhalatanii kaasanii kan jarri irratti guddatan amantaa sana miti. Amantaan sun immoo sirrii miti jechuu gaafa irra ga'anii jedhan yookaan immoo wantoonni dogoggoraa keessa jira jedhanii gaafa irra gahan immoo maal jedhu. Walumaa galatti amantaa dhiisu jechuudha jarri. Sammuumti jiraayyuu akkas ajaja. Kanaafuu sabiyyummaa jiraatii kaasanii yookaan daa'imummaa irraa kaasanii erga dhalatanii kaasanii amantaa sana keessatti waan guddatanii fi erga guddatanii of baranii waa dubbisuu jalqabanii amantaan sun immoo erga sirrii ta'uusaa sirrii akka hin taane erga baran immoo gara amantaa biraatti deemuun baay'ee jira ulfaata jechuudha. Kanaaf filannoo jalqaban maal inni mormuudha. Amantaa hunda walitti qabanii mormuu jechuudha. Kanatu kanatti jara geessee inuma caala balleessi malee silaa sirriin turre amantaa ilaaluu irra ture silaa amantaan islaamaa sirriitti deebii jaraa hin kennaaf ture wanti irratti mari'an hundisaayyuu jiraachuu waaqayyoo yookiin rabbii irratti asirratti wanti nuti barre tokko wanti tokko argamuudhaa fi koozii first koziin jiraachuu qaba. First koziin sun immoo ofiisaatti immoo koziin qabu. Koozii qabaachuu qabu. Kan biraa immoo wanti aankooti koz ta'uu qaba jechuudha. Kan jechuun immoo rabbi jechuudha. Akka amantaa keenyaatti rabbi jechuudha sirriidha. Kanaaf kanatti amannaa kan biraa immoo wanta tokko dirqama arguu hin qabnu jiraachuu isaatii itti amanuudhaaf akka giraafitii kaasnee jirra. Kanaaf kana keessatti yaadii sirriin taanee yaadii eetistii fi kan filosoofii amma ta'e sirrii ta'uyyuu deebii guutuu kan nuti argachuu dandeenyu amantaa islaamaa keessatti. Kanaaf jiraachuu rabbii kana keessatti ilaallee asuma irratti kanaasumatti xumura. Osoo hin xumuriin dura argumentii ammas warri eetistii kaasan keessaa tokko malee ishi rabbiin jira haa jennu jedhu fakkeenyaaf. Rabbiin jira haa jennu for the sake of argument jechuudha. Argumentii waafiyyuu rabbiin jira yoo jenne rabbiin sun tokko qofa ta'uu isaa irratti immoo maaltu ragaa qabna. Lamaaf hin ta'u, maaf sadii hin ta'u, afurmaaf hin ta'u, maaf baay'ee hin ta'u. Fakkeenyaaf ammoo jarri maltiverse tiyorii keessatti yookaan immoo malti yuunivarsi tiyorii keessatti addunyaa baay'eetu jira kan jedhu keessatti. Kanaaf yaada tokko kaasu fakkeenyaaf ammoo jarri addunyaa baay'ee kana kan uume uumaa baay'eetu jira jedhanii kana manantu jira fakkeenyaaf. Argumentii maaf fidan malee. Argumentii maaf jechuudha. Uumaa baay'ee kan addunyaa kana uumeetu jira jedhanii amanu jechuudha. Kanaaf ammas amantaa irratti gaaffii akkasii hin kaasu. Rabbiin jira erga jettanii rabbiin kun immoo yookaan uumaan kun tokko ta'uu isaa irratti ragaa maalii qabdu? Yookaan immoo jechuun ragaa gaafa jennu ragaa dirqama ragaa eetistii ragaa dhiyeessitu quraana keessaan dhiyeessituuti. Loojikii aan deebisuu qabda. Loojikii fayyadamta. Kanaaf loojikii aan deebisnaaf kanas. Kanas loojikii aan deebisuu hin danda'a. Jalqaba irratti fakkeenyaaf amma farestikoosiin jira jennee irra miti sida wanta tokko argamuudhaaf farestikoosiin jira jenne aankoosdikoosii jechuudha. Aankoosdikoosii. Fakkeenyaaf farestikoosiin sun osoo lama ta'ee maaltu uumama kan jedhu. Jalqaba irratti loojikii qura'aanumtiyyuu loojikii of keessaa qaba iddoo akkasiitti. Maal إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. Osoo gooftaan lama jiraate maal jedhe rabbiin silaa olaantummaa walirratti argachuu barbaadu silaa jedhu. Kana jechuun an kana uume ati kana uumte jedhaniitiyyuu wanta uuman walirratti qabu jechuudha. Ammas immoo silaa uumamni kuni wal dhaba silaa. Fakkeenyaaf namni Afrikaa jiraatuuf namni Awurooppaa jiraatu wal dhabuu danda'a. Maal jennaan isa Awurooppaa gooftaa tokkotumaa isa Eeshiyaa gooftaa tokkotumaa
isa kaan gooftaa tokkottuma kanaafuu innaan Waraana walitti banuu taa'antichuu. namoonni kun iyyuu wal dhaba fakkeenyaaf amma akka fakkeenyaatti yoo kaafne kaampaanii fudhadhu fakkeenyaaf kaampaanii makiinaa yoo fudhanne fakkeenyaaf makiinaan tokkoon maqaa qaba miti Kaampaanii qabee. kaampaanii qaba kaampaanii isa oomishu qaba makiinaan kun kan kaampaanii isa kanarraa waan itti adda ba'u qaba jechuudha fakkeenyaaf amma akka fakkeenyaaf naayikii adidaasii yoo fudhanne Eessi maal. biraandii jechuudha naayikiin kophaatti diizaanii mataasaa qaba wanta irraa hojjetu jechuudha wanta elementii mataasaa qaba akkasuma adidaasinis jechuudha Gargar ta'a silaa. gargar ta'a jechuudha Gara namaatti gaafa. rabbiinis namni fakkeenyaaf namni Awurooppaa jiru inni Ameerikaa jiru inni Eeshiyaa jiru inni eessa jiru iyyuu maal namni namuma jechuudha wal fakkaata jechuudha kanaafuu innaan kana booda maaltu jira humna tokko qofa jirachuu agarsiisa yookaan immoo uumaa tokko qofa jirachuu agarsiisa fakkeenyaaf amma bineeldattis gaafa dhufne jechuudha leenci Afrikaa keessa jiraatuu fi leenci Awurooppaa jirus tokkuma osoo gooftaan lama yookaan sanaal ta'e gargar ta'a jechuudha leenci Afrikaatiif leenci Awurooppaa gargar ta'a Awurooppaa yoo namni lamaan afur ta'uu danda'a akkasii jechuudha kanaafuu rabbiin tokko ta'uusaa kan agarsiisu loojikiidhaan bifa kanaan deemu kanuma loojikii aan deebisnayyuu gahaadha. Ragaa iddoo biraan fiduun silmayyuu ragaa barbaachisaa ta'e quraan irraa immoo kanuma jira. Idan lataa bakulli ilaahi bimaa khaliima law kaana fi maa ilayni allahu lafa sadada silaa kana deebita kana fudhatu turanii hin fudhatanuu fi loojikiidhaan immoo akkamatti deebisnaaf jechuudha. Kanaaf kara kamiin iyyuu rabbiin hin jiru jechuu hin danda'an jechuudha. akkasii Hin danda'ani. Kanaaf waa'ee jiraachummaa waaqayyoo fi yookiin rabbi asirratti gabaabsina jechuudha. Amma sagantaalee biraas gadi qabnuuf boodatti waa'ee amantaas ilaalla. Kanuma kanaan gadi bu'aa ammoo dhufnee amantaa keessa gallee waa'ee eetiizimii kanas sirriitti ilaaluu qabna. Maal amantaa kamtu akkamittiin akka jara uume maal keessa akka jiru akkamitti akka dogoggoran wanta jiru ilaalla. Waa'ee amantaas sirriitti bannee jalqabbii isaa maal isaa hundayyuu ilaalla booda irratti inshaallah sagantaa keenya irraa ayaa poodkaastiin asirratti xumurama jechuudha. Sagantaa itti aanuun amma walitti deebinutti inshaallah sagantaa keenya irraa xumureera. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.